نكما تشو بربادة سعيدي إن جرجرت نانجتي ميمال رت جرجري بكا كمتي جرجري وني أنا رت جرجري مالي جتي غافي نبي يستي مال تجرجري سيد كينا تي وني لم ننتي نمتيمو حركة كيور غاته حركة سجلتمي سجل كجبا يجوا زمان ما كان ilmi namaa addaan nama diiguudhaaf wanni inni hin dalagin jiru akkasitti barbaadee qoradhee bakka inni galu mana inni galu barbaadee irra gahee jira jechuudha. Mana inni galu irra gahee barbaadee Abubakar as galaa naan jedhanii ilmi namaa kun kabaja walii hambisuun barbaachisaadha. Hayaa walii eeggachuun barbaachisaadha. Kaleessa jaarsa fi jaartii jettanii wajjin turtan. Kanaaf ilmi namaa mootuyyuu arrabaa fi ilkeenuu wal dho'itti jette Oromoon. يويا هركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرة جرتو هردتو تافي كبجمتو تكي أكمل نجاكي سنفيا بكم جرت نبتي نجي نكية كون الرامد سناقو سنجيتشا إيجا هر اللي ولدت ديبنيتي جرة مالين ديبتي جتني نجافتشو كيسني نفو إيجا أمانة نماز تربيس هردتو تكي يلي بعد تين ديبيه كزيتي ودكتورة في كبجمتوتا كيا حالي هدو تكا ألفاته جرا هدو جباتارا إسنيتي هردوتوتا كيا في كسمس هردوتوتا دماشي تيا قالي هذا سمية هذا ورا أبو بكر إسي بيجرتو سعادة جودا وهذا قال في جرا وهذا قال سلله هنگا تو غرومو تيو waan qabatamaa tokkos sin harkaanii qabaa dhibbaan dhibbatti mootuyyuu harkaan waan qabatamaa dhibbaan dhibbatti ilaa ammallee waan irra ga'ee jiru isin jechuu barbaada. Wanni tokko mootuyyuu wanni nama gammachiisu wanni hedduun ni jiranii. Kanaafuu waan silaa arge waan ofii kiyya argee fi waan dhagee dirqama isin biraan ga'uu qaba jedheetiin isinitti dhufee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Dumaashii ta'e naqaalii sa'aadaa wayin Ummu Sumayyaa kaleessa viidiyoo waraabde keessatti na komachuu barbaadde. سعيدي إن جرجرت نانجتي ميمال رت جرجري بكا كمتي جرجري وني أنا رت جرجري مالي جتي غافي نبي يستي مال تجرجري سيد كينا تي إنما يو بكا جوان كنا يو دبان بتر يستين جرا وما كنا يو أرجع إسحاق بربادو جتي شو أني وني أكرسين جدي في دماشتي يقالي أكن ثانيت نفهم تجران ثانيت هو بتمله جرجرت جدي مرتسيت مرتسو دون ثاني أوفسي برباچي سار علم أنا ما كنا في أوفسوق أبدا أوفسي سينجة دمله هنجرجريني سينجة دمله جرجرت وني أتبلسيته جدي على سكوما لتكنجرتو أنا أكهيريا ويني مو أكدماشي كتتين سيغورسي أكغورسات سيهمي مله دوغون غورتي جرتا ون اتجت كون سريمتي وين جرجرتين جرجره كنا وابلسيته سينجن جچو هيله متي اتيموت يو اكوان اني جرجرتي انما دب مكانا ما دبته ني جرجرتي دب مكانا دبچو دافي ما لا تو دبته اكوان سينجدي ويتي تنوبته نفكاته اكسيت نوبتين اني كسينجدي جرجري هم برباچسو وني غوتون اوسان الرغهني wanni ati ta'e namarraa dhageette asirraa illee taatu biyya amanu jiru kanarraa biyya anaa fi Abubakar jiru kanarraa baawwarra keeti namni kun waa hedduu namatti himaa namni yoo waa wasitti ka himullee taate waan Abubakar akkuma san immootuyyuu obboleessummaan Abubakar akkana nuun jedhe nutti bilbilee kasiin jedhe sun wanni sun wayin dhugaa ta'uu danda'a wayin dhugaa ta'uu dhabaa wanni namatti himu harki tokko yoo dhugaa ta'e harki 99 kijibaa jechuudha zaman ammaa kana. ilmi namaa addaan nama diiguudhaaf wanni inni hin dalagin jiru boolli inni hin qonne hin jiru jechuudha wanni lagaa fi dhakaan inni hin cabsine jiru jechuudha nama walitti naquuf addaan fageessuuf bakka takkatti yoo jaalala haadha warraatiif abbaa warraa jidduutti jaalala wahii ka argan taate waliigaltee isaanii ka argan taate yeroo keenya kana keessatti hinaafa baay'ata waan hin taane itti himanii isittillee waan hin taane himanii isittillee waan hin taane himanii addaan isin diiguudhaaf namoonni akkasii jiraachuu mala. Hinjiraan jechuun kiyyaamiti jiraachuun mala waan ati dhageette kana keessatti dumaashiitti yaa kanaaf dura dhaabbadhuuti sirriitti addaan baafadhu odeeffannoo sirrii odeeffannoo qabatamaatiin waan ta'u guutuu isaa hubadhu siin jedhe malee kanaaf hin jarjarin siin jedhe malee ati Abubakar akkana na godhe miidhaa kana narraan gahaa jira sa'adatti deebi'anaan jedhe wanni inni achitti dalagaa jiru guutuu isaatu quba qaba akkamitti mootuyyuu ani isaaf jecha ijoollee tiyyaaf jecha ka'eetiin biyya san irraa iyyuu gale. inni mootuyyuu har'a akkamitti ijoollee irraa fuudhaati isin bakka feete hadeemtu naan jedha jettee haasoyni ati haasoyte kun
gabbaatee nutti illee himte kun hordoftoota keenyatti illee himte kun dogongoraa jarjattee akkas jette jechuu kiyyaa miti sirriidha. Ani immoo kasiin jedhe odeeffannoo namni sii kennu keessatti fedhu ka asirraa si gahu haa ta'u fedhu ka biyyaa keessaa haa ta'u hin jarjarinii tasgabbiidhaan dhaabbadhu laali dhugaaf dhara addaan baafadhu siin jedhe malee ani hin jarjattee siin hin jenne jechuudha. Lammata mootuyyuu mee wanni ati waadaa naa galtee wanni ati qorattee addaan naa baastu maa inni jettee na gaafatte wanni ani qoradhee addaan sii baasu waan biraa osoo hin taane Abubakar makanaayyuu wannummaan inni waan kana haasayuuf akkamitti isiin bakka fete haa deemtu ijoolleetii irraa naa fuudhaa isiin waan fete haa taatu maaf jedha jechummaan kun jecha isaati jedheetiniin akka silaammootuyyuu akka duraanitti dafee fiigeenna akkuma isiniin jedhe waan telefoona wal quba qabnu malee addaan fagaannee jira. Tanaafi kana guutuu isaatu jecha namallee yoo ta'e wayin jechuma isaatu yoo ta'e waanuma inni maka'ee huma kana akkanumatti siin jedhuuf egaa haadha warraatii fi abbaa warraa jidduu waanuma akkanumatti ol ka'anii ijoolleetii irraa naa fuudhaa isiin haa deemtu wanni jedhamu takka hin jirtu jechuudha sababa wayii barbaada. An kanuma qoradhee wannummaan dubbiin kun kana gahee innummaan ijoolleetii irraa naa fuudhaa isiin haa deemtu wanni isa jechisiise yoo inni jedhe maal akka ta'e kanuma sii qorachuudha malee waan biraa icciitii ati hin dhageenye qoradhee kana Abubakar irraa gabbaasu hin jiru jechuudha. Akka waan ani waan biraa qoradhee sii fiduu wayititti na fudhattee jechuudha. Kanaafi nuti wanni akka kiyyatti gabbahee yoo ati gabbaatee boottu immaan kee garaa na nyaateeti malee hawwii qabaadhee dubbii ati haasoytu mootuyyuu hafarsu osoo hin taane dumaashii tiyya akkasiin naaf haamuu qabdaa jechuudha. Maaf abbaan warra keetii kun Abubakar anaaf hiriyaa qaaliidha. Yoo inni waanaan jedhe anillee isa jalaa dhaga'uu ture yoo awwaa jedhe illee na jalaa dhaga'uu ture warra wal dhagahee waan jedhu dongora yoo jiraate karaan ati deemaa jirtu kun sirrii miti dongora jirta karaa kanarraa deebi yoo innaan jedhe an karaa kana dongoraatirraa yeroo hedduu deebi'e jechuudha gorsa isaati. Akkuma san innillee yoo dogongore ilmi namaa kun nama dogongorsa yoo akkuma siin jedhe kanattuu sa'aadaa masaanuu teeta asii kanatti hin deebi'aa jedheetumaanuu innuu kasii himu kaayyoon akkasii isa keessa yoo ka jiraatu taate waan san sammuu isaa keessaa haquudha qorannoon kiyya kan siin jedhu jechuudha. Kanaaf Abubakar immootuyyuu mana inni jijjiirate hin agarre isinii jedhee jira. Garuu immoo guyyaa lamaan kana guutuu gabbahee viidiyoo illee waraabne akka dumaashiin shan jetterraa hirriba dhabe wallahi hirriba dhabe yeroon kun dalagaatiyya yeroo kaan isa barbaacha olii gad deema magaalaa tana keessa jechuudha. Akkasitti barbaadee qoradhee bakka inni galu mana inni galu barbaadee irra gahee jira jechuudha. Mana inni galu irra gahee barbaadee Abubakar as galaa naan jedhanii ka'ee barbaaduudhaaf dhaqee hoggaa itti bilbilu immoo bilbilli isaa cufaadha hin beeku waan ta'ee shaanaa fixatee cufatee waan inni cufeef illee hin beeku jechuudha. Kanaaf ka'ee mana dhaqee barbaadee Abubakariin warra ollaa namni inni wajjin galu warra ollootatu jira. Yeroo an dhaqeetiin hin olaa dhadha'u nama biraatu na gabbahee dubartii wayitu na gabbahe. Abubakariin barbaada eessa jira jennaan Abubakar hin jiru naan jette itti hajamee hajaa daruuriidhaan saahiba isaatii eessa jira jedhee gaafadhe jennaan. Obboleessa kiyya Abubakariin baheetuma galuu isaa malee hin agarree wayi namichi bahee hin jiru naan jette. Mana namaa kana kan dirqiin ol kaatee seentu dubartiin sunillee immoo naaf nama an beeku miti nama ammallee jaartii hiriyaa keenyaatti miti fuul isii naaf haaraya. Akkasitti ka'ee deemee manatti galee buruntallee itti deebi'ee jechuudha. Sa'aatii dalagarraa inni galutti sa'a kana dalagarraa gala naan jedhanii. Yeroo ka'ee dhaqee ammallee akkuma sanitti hulaa dhadhahee yaaboo Abubakariin barbaadaa eessa jira manni isaa eessa jennaan Abubakar hin jiru edaayyuu hin gallee akka kaleessa bahee inuu hin gallee naan jedha. Si obboleeyyan rabbi lakkoofsa biraa hooqa qabaatu taate lakkoo isaa ka duraanii hidhaadha naa kennaa jennaan obboleessa kiyya wallaahi waan takka agarree akka inumaan gallee kaleessa mana kanatti naan jedhan jechuudha. Yoo barbaade tettee ulaa dura tettee eeggachuu hin dandeettan naan jedhanii sa'a lama hin caala bakka san taa'ee yoo osoo anas taa'u kan dhufu taate jedhee eeggee dadhabee magriiba achiin gahee ka'ee ofirraa kutee jechuudha. Kanaafi Abubakar illee argadhuu hin dandeenye akkuma dumaashin teene jette Abubakar maal ta'ee ni dhukkubsate moo ni du'e moo maal ta'ee uma inni jiru sanuu addaan baasiin himiyetu. Dumaashii teenna waan feetillee yoo hadhooytu taate yoo jechi isallee si hadhooyse odeeffannoon kijibaa wahiin odeeffannoo dhugallee haa ta'u. Kasibira gahee kun akkanatti si hadheesse kuni atii fi abbaa warraa Abubakar kuni dumaashii tiyya hoo dhugaa si himaa. Atii fi inni abbaa warraatii fi haadha warraati ijoollee isin jidduu jira kaleessa kabajaa walii qabdan har'a mootuyyuu wanni ani hin jarjarini obsisiin jedhuu fi kanaaf jechuudha. Oluma kaatee
rahmatummaa takka dhaba gara laafummaa takka dhaba Abubakar maal ta'e ni du'e moo maal ta'e moo ni dhukkubsate moo jettee akkasitti haasa'uun keessuni natti hin tolle jechuudha. Ilmi namaa kun kabaja walii hambisuun barbaachisaadha. Hayaa walii eeggachuun barbaachisaadha. Kaleessa jaarsa fi jaartii jettanii wajjin turtan. Kanaaf ilmi namaa mootuyyuu arrabaa fi ilkeenuu wal dho'itti jette Oromoon. Isin wal dhabuun waa sirriidha. Meebii wal dhabuu dandeettan atillee itti rifachuu dandeettaa jechuudha. Bakka abdattee waan dhabdee jecha. Ilmi namaa wal dhabuunis ni jira. Deebi'ellee walitti araaramullee ni jira. Kanaaf yoggaa haasoytuu abbaa warraa keetii atis kabajama hambifachaa haasa'ii fi irra gaarii waa bareedaa waa hundaati kabajaa walii hambisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dumaashiitti wanni ani qoradhee gasii baasu yoo jiraate fuulduratti siima malee wannummaan ati qorattu sun mee maali jettee oduu waan san addaan baafadhee waan silaa sii qorachuu barbaade siifillee qoradhee gabbaasee dhugaa jirtu tarabbiisan sii himuu barbaade. Yoo mootuyyuu Abubakar akkuma siin jedhe akkuma odeeffannoo si gahe lakki isii tala hin barbaadu waan akkanaatiif hin barbaanne hanga dura wajjin jiraanne gahaadha. Rabbi samanurraa haa jaalatu ijoollee akkuma siin jedhee odeeffannoo si gahe san anaalillee yoo jedhe ijoollee tiyya irraa barbaada malee isirraa hin barbaadu ijoollee tiyya lafa keettee haa deemtu waan isii dhaga'uun barbaadu yoo ka jedhu taate hanga silaa hiriyyaa wal tasarrafuu fi hanga hiriyyaan silaa wal gorsu ni gorsa. Yoo mootuyyuu rabbiin naa laafisee kanaa qajeeletiin narraa fudhatu wayiin dubbiin tunu dubbii kijibaa akkuma siin jedhe kana namni addaan nama diiguuf kijibni wayii ka faca'u taate kana guutuu dharaa fi dhugaa addaan baafadhee ansi himuuf qophiidha jechuudha. Akka atillee hin aarre akka atillee tasgabbooytu jechuudha. Kanaaf wanni ansii qoradhu kanuma yoo rabbi irraa taate mootuyyuu dubbiin tunu wayiin dongoraan taatee akka malletti haasamteeti akka inni namni kun akka adda addaatti waa faama waggaa namatti akka adda addaatti waa hubata jechuudha. Kana waan ta'eef dumaashiitti yaa atillee tasgabbaahii obsi waa hunda barbaachisaa obsi mootuyyuu ammallee wama guutuudhaaf barbaachisaadha. Namni obsa qabu waa hundattuu ni gahaa jechuu barbaade. Akkasitti rabbiin kee haa godhu haalli hedduu jajjabaataadha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Mee du'aa naa godhaa rabbiin naa laafisee jara kana walitti fixee inshaallah isinillee gammaddanii anillee akka gammadu akka silaa hiriyaa haati warraa hiriyaa kiyyaa dumaashinti qaaliin isaa walitti deebi'anii rabbi naa laafisee oduu akkas godhee hawwii akkasii qaba isinillee du'aa naa godhaa isiniin jedha. Dumaashin ta'e namootuyyuu biyya keessatti warroonni ramadaana kanaaf ammallee mootuyyuu haadhaaf abbaa keessanirraa du'aa fudhachuu barbaadan koottatiina dubbisa ammallee mootuyyuu na jajjabeessaa isiniin jettee jirti ilmaan guddistii akkanumaa wannaa hin jennu kunuu gargaarsa tokko mee gargaaraatii waan isiniin jettu kana guutuu tumsaa fi waan barbaadan itti himadhaa waan akkanaa nu godhi waan akkanaa achi nu geessi jedhaanii ramadaana kanaa akkuma isin jettee du'aa haadhaaf abbaa keessan ollaa fira keessanirraa obboleeyyan keessanirraa fudhadhaa isiniin jedha akkuma isin bira dhaabbadhaa isiniin jette bira dhaabbadhaan dhaamsa kootii. Akkasitti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya inshaallah hanga viidiyoo kayriitiin viidiyoo gammachuutti walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa turaa isiniin jedhaa hedduu isin jaaladha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.